Guyyoo! Yeroo eessa dhaqe mucaan kun badaati? Sa'aatii 8 ta'e maali? Eessa dhaqe mucaan kun? Yeroo aluma kana jira moo? Bakkuma dalagaa sanirraa hin galin. Haatillee dargii wayiiti jettee gabbaate maan deebine. Maaluma kiyya taanummaan jira. Guy! Gurbaan galleessa? Yaa Rabbi ilmuma tanatti ergitee isima ergatanii wanni dhalaaniif isima ergachuufi lammaan galu. Silaa sa'a tana waa danfisee nutti fidu mucama kana akka manaa qabnu. Har'a maali haga sa'a tana akka galuu dhabeef. Dalaga moo waa makiinaa tana dhabe. Dhibeen baraa kunillee ammaa ta'e badaa boqommaan kun eessa dhabe. Yaa Rabbi yaa Allah. Sa'aatii silaa ilmootti dabarfatanii argitee ba'aan harreenuu ba'aa ilmootti dabarfattiidhaan. Har'anullee wanni isa dhallee isatti dabarfachuufi. Ammaa kun mana kanatti argaan jiru haadha sanillee kun baddu isiin argaan jiru. Namni waa danfiseetiin kokkee sanatti waa kan kennu silaa ilmuma kana. Yaa Rabbi yaa Allah ana wanna biraa homaan jedhu rabbii kiyya. Mucama kana naa qajeelchi yaa rabbii kiyya. Waan inni dalagu barakaa keessa naa kaa'ifi. Rabbii kiyya argitee silaa harreen ba'aa ilmumatti fe'attiidhaan. Har'a silaa taa'ee yaadda waa shaayii tana namni afaan inni qabu mucama kana waa biraa isaaniin jedhuuti argite. Ilmoo tana wanni dhalaniif abaaraniitiin argitee ilmoo tana garaan itti cabuun hin taatu rabbi isa haa qajeelchu. Argitee nama abbaa fayyadu rabbi isa haa taasisu. Wanni godhu hin jiruuti. Yaa rabbii kiyyaati naa qajeelchi mucama kana naa qajeelchi. Rabbii kiyya. Sena enu guyo mwana guyo anu sena ana guyo maal dillu buraatira maal buraatin dillu maal gurba Eessaafu ganda sanii fuudhe ganda sanii erga ganda sanii nu ari'anii fuudhiin sin hin jenne waan kanaan ganaa achi kan ari'aniifuu sababuma kanaaf himi nama guddaadha ati waa nu fuudhinaan hin jenne saniifun fuudhe bar kana qofaa miti kopheenis ni jirti kophee hunda guuree dhufe kabiraallee kophee al kophee dimbalis no 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 no